Abbaa Garaachoo, Yoo, qama egaa maali? Ittiin jira bara yaalma kiyya. Calliftee hin callifne akka ajaa'ibatti itti jira haasawaa bara. Akkas hin jenne atiin kun halkan maaliin akkasitti hirriiba na qotta maali dillee qoqomeedha. Hantuuta mana keessan kana guutee akkasitti waa qoqomu godhama. Maali wanni akkasitti hirriiba na qotu kun waan dhibee. Rakkoon abbiddanii waan ummata hirriiba dhabee bar. Qaaxirumaan bulu jira halkan hedduu. Maal jechuudha? Zabana kana bare akaawwiidha akaawwachuu eegalle. Ambar fardaatu akkasitti baaqilaa nyaachuuf jiraan se'e malee nama waa nyaachuuf jiraan se'e garaachoo reesoo akkasitti jeeqa. Garaachoon kiyyaas isuma nyaatee bulu jira bare. Sanit akkasitti si shaqamse nyaatumarraa nyaatu kanallee sila nuu sirgite olluma kee kana jirra gaa'ii. Teeti rabbi si cabseetiiti karraa nyaatte kanallee taatu waan uffanni taa'u. Garaachoon kee waan nyaataan irraa nyaaddatte yoon kanne nyaanni irraa nyaaddu lafeefaa dheebkee isaa qaba. Lafeen irraa foon nyaaddeetaan inni halkan guutuu qururumiidhaan akka inni riba noqutuufiin nyaataan irraa nyaaddee hafe isinii kannaan waruma yaanne immoo isin. Amma isiniin kaasuu ta'a bar yoo kabajaa diddan. Ati mana kiyya na kaasuu barbaadda. Abobbaa garaachoodhaan amma tana booda qurumii teessaniin hirriiba dhabe. Mootummaa dhaqeetiin investiin godha. Lafa isaa sana naa kannaa jeeniiti. Investi sirra godhuu ta'a qabeenya fayyini beektaami. Gaafa san qurumii tanallee dhabda jechuudha. Akkasumallee furan fudhadhoon si harkeetiin jira. Booda gosa kaati mana kiyya qabeenyaan qabettee investiin godhattee na kaasuu barbaadda. Maal na seetee bana laallattee kamarti. Hai, na dhoyita abbaa garaachoo? Abbaa garaachoo na dhoyita? Oh, wanta saree. Silkiin na dhoyita inu. Wallahi akkatti gallatti isaa beekadhu. Wayi.